Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya arjummaa isaatiin, fedha isaatiin guyyaa har'aa kana sa'aatii qabnutti sa'aatii kana dabalee hunda keenya kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baga ayyaana abbaa keenya qulqulluu abbaa Taklaa Hayimaanoot waggaa waggaatiin muddee 24 kabajamuun geessan baga wajjumaa nu geenye. Eebbi qulqullootaa, araarsummaan giiftii keenya, dubaroo Maariyaamii, eegumsa ergamootaa, dhiifamni gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos hunda keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti mata dureen barnoota keenyaa dhaloonni qulqullootaa ni eebbifamuu jedha jechaadha. Dhaloonni qulqullootaa dhaloonni qajeelotaa ni eebbifamuu jedha. Jecha kana Faaruu 111 lakkoofsa 2 irratti yookiin immoo cuftuu keessatti 113 lakkoofsa 2 irratti kan jiru dhaloonni qajeelotaa hin eebbifamuu jedha. Waggaa waggaatiin barnoota keenya kutaa 52ffaa guyyaa har'aa kanatti ayyaanni qulqulluu abbaa keenya abbaa Taklaa Hayimaanoot waggaa waggaatiin muddee 24 maaliif kabajama? Gaamanni kiristaanaa ayyaana qulqullootaa, ayyaana raajotaa ni kabajji jechaadha. Maalirraati kan ka'edha? Qulqulloonni isaan kamidha? Qulqulluu ta'uuf immoo maaltu nama barbaachisa? Jennee waliitiin kan laallu waggaa waggaatiin muddee guyyaa 24 manni kiristaanaa keenya ayyaana qulqulluu abbaa keenya abbaa Taklaa Hayimaanoot waggaa waggaatiin ni kabajji jechaadha. Egaa dhaloota qajeelotaa kan jedhaman isaan kamidha? Jennee gaafa ilaallu qajeelonni warra kamidha? Abbaan keenya qulqullichi Hooseen raajii Hoosee boqonnaa 24:14 gubbaa irratti karaan qulqullootaa sirriidha, qulqulloonni karaan Waaqayyoo sirriidha, qulqulloonni irra deemu, daddarbitoonni garuu irraatii kufu, irraatii maqu, irraatii baduu jedha. Karaan Waaqayyoo sirriidha, kan irra deemu immoo qulqullootadha. Warri daddarbitootaa irratti kufu, qulqulloonni garuu irra deemu jedhee ni barsiisa jechaadha. Qulqullummaan akkamidha? Ani qulqulluu akkuman ta'e isin immoo qulqulloota ta'a jechuudha. Qulqullichi Phaawulos isinis jireenya keessaniitiin, hojii keessaniitiin qulqulloota ta'a jechuudhaan ni dubbata jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Maarreegaa muddee guyyaa 24 waggaa waggaatiin ayyaana abbaa keenya abbaa Taklaa Hayimaanootiin gaafa kabajnu abbaan keenya abbaa Taklaa Hayimaanoot guyyaa kana maal godhanii jennee gaafa ilaallu qulqulluu abbaa keenya abbaan Taklaa Hayimaanoot abbaa isaanii Tsaggaa Za'aab, haadha isaanii Ziyaariyaa irraa kan jedhaman irraati guyyaa itti ulfaa'an manni keenya kabajje. Egaa abbaan isaanii Tsaggaa Za'aab, haati isaanii Ziyaariyaa jedhamu. Deebisee Taklaa Hayimaanoot jechuun immoo biqiltuu abbaan dhaabe. Aabee takkaloo takil. Takla aab, takla wald. Biqiltuu abbaa dhaabe, biqiltuu ilmi dhaabe, biqiltuu hafuurri qulqulluu dhaabe jechuudha. Taklaa Hayimaanoot jechuun biqiltuu abbaan dhaabe, biqiltuu ilmi dhaabe, biqiltuu hafuurri qulqulluu dhaabe jechuudha. Abbaan isaanii fi haati isaanii daa'ima dhabanii gaddaa jiraachuudhaan yookiin immoo gaddaa jiraachaa turanii jedha. Tsaggaa Za'aab fi Ziyaariyaa qulqulloonni hedduun abbooliin keenya darban fakkeenya guddaa nuu ta'an dhabuu baay'eetiin booda bara hedduu qoramanii bara hedduu dhabanii
bara hedduu dhiphatanii bara hedduu rakkataniiti obsa isaaniitiin Waaqayyo isaan eebbisee warra daa'ima dhaban daa'ima kenneefi warra nagaa dhaban nagaa kenneefi warra qabeenya dhaban qabeenya kenneefi Waaqayyoon har'a fakkeenya isaaniitiin akka barannu nu taasiseera. Fakkeenyaatiif seenaa Haannaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko kaasnee gaafa ilaallu Haannaan maseena turtee jedha. Bara hedduuf kan itti rakkachaa turte, bara hedduuf kan itti dhiphachaa turte, waa'ee daa'ima dhabuu ishee ture Haannaan. Itti aane Abrahaamii fi Saaraan seera uumamaa boqonnaa 18 irratti gaafa laallu isaanis maseena yookiin immoo dhabduu ta'anii jiraachaa turaniiru. Akka aadaa keenyaatti namni hin dhalle namni hin dhashine maseena dubartiin hin deenyeen immoo gaangee jedhamee gaangeen uumama waan hin dhalleetiif ni dubbatama jecha. Namoonni baay'een isaanii dhashuu dhabuun dhaluu dhabuun yakka cubbuu balleessaa ittiin hin baate yakka namoonni raawwatan godhanii kan yaadan baay'ee isaanii jiru. Garuu Waaqayyoon gadameessa gogee jiisuu kan danda'u, gadameessa dhaluu hin dandeenye daa'ima kennuu kan danda'u, kan namni abdii kute abdii lalisaa deebisee kennuu kan danda'u Waaqayyo ta'uusaa beekuun namni hojii Waaqayyoo keessa galuu akka hin qabne, Waaqayyoon yoo tureyyuu kan isa durse akka hin jirre raajiin Baaqoob boqonnaa 3 irratti akkuma dubbatu yoo tureyyuu kan isa dursu hin jiru jedha. Waaqayyo guyyaa isaa eeggate yeroo isaa eeggate bara namni barbaadu otoo hin ta'in bara Waaqayyo barbaadutti, bara namni fedhe otoo hin ta'in bara Waaqayyo fedhetti kan namni barbaadu namaatii kenna jecha. Maarreegaa seenaan qulqulloota danuu Abrahaamii fi Saaraa, Haannaa, Zakkaariyaasii fi Elsaabeet namoota hedduu dhabanii daa'imatti dhufan. Dullummaa keessa daa'ima argatan. Waaqayyo isaan daawwate. Eebbi Waaqayyo gara isaaniitti dhufe baay'ee ilaaluu qabna. Kun maal nu barsiisa? Obsi guddaa ta'uusa. Dhumni obsaa bareedaa ta'uusa. Warra obsaniiti. Kan nu barsiisu isa kanadha jechaadha. Namoota hedduu namoota danuu kaasuu dandeenya macaafa qulqulluu keessaati. Waaqayyo garuu guyyaa isaa eeggate, yeroo isaa eeggate kan namni barbaadu kennuu danda'a jechaadha. Kanaatiif egaa Tsaggaa Za'aabii fi Egziyaariyaan bara hedduudhaaf amma ilaalamaatiiwwan Waaqayyo. Bara kana keessa otoo nu ta'eeti maal jenna? Maali yaa Waaqayyo otoon si tajaajilu? Otoon amantaan deebi'u, otoon soomu, otoon sagadu, otoon kadhadhu, kurnee asiraatiif bakuraati otoon si kennu? Gadameessa koo gugaa maaliif goote? Maseena maaliif na goote? Nama dhibamaa maaliif na goote? Hiyyeessa maaliif na goote? Jennee nuti Waaqayyootiin itti gaddisiisna. Waaqayyo waan raawwatu hunduma eeyyama isaatiin raawwata jennee guyyaa Waaqayyoo eeguun, harka Waaqayyoo eeguun hunda keenya irra jira jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Kana hin jennu taanaan waan dhabne hunduma keessatti Waaqayyoon gaddisiisna taanaan Waaqayyoos nutti gaddaa, nutis Waaqayyootti gaddinaa, kallattii gadhiisnee amantaa keenya jijjiirra. Namni baay'een kanaafidha. Obsuu dadhabuu isaati. Obsa dhabuu isaati. Obsaan mixii qaleetu maal baasa akkuma jedhamu obsuun barbaachisaadha amantaatiin, kadhannaadhaan, guyyaa Waaqayyoo eeggachuudhaan, eebba Waaqayyoo eeggachuudhaan. Kanan ta'u taanaan kiristaanni waan isa quunname hundumaatiif
hirraafama yoo ta'e jireenyi isaa gaaffii keessa gala jecha. Bara hedduu tsaggaa zaabii fi እግዚአብሔር ergaa dhiphataniin booda Maggaabitii yookiin immoo Biteetota guyyaa 23 abbaa isaanii tsaggaa zaabii fi haadha isaanii እግዚአብሔር irraatii ulfaanii guyyaa har'aa kana yookiin immoo muddee guyyaa 24 kan ulfaan Maggaabitii guyyaa 23 barii gaafa ta'u kan isaan dhalatan garuu Taasaasii guyyaa 24 gara addunyaa kanaatti abbaan keenya abbaan Taklaa Hayimaanoot tsaggaa zaabii fi እግዚአብሔር irraatii argamanii dhufaniiru. Asirraatii maal ilaalla? Barnoota kanarraatii maal barana jennee gaafa ilaallu Waaqayyoon sodaachuun gara jireenyaatti akka nu geessu, eebba akka nuuf kennisiisu, obsanii Waaqayyoon eeggachuun eebba guddaa akka irraatii argamu asirraatii baran. Inni biraan abdii otoo hin kutii yeroo hundumaa Waaqayyootiin kadhachuudhaan kadhataatiin sooma sagadaan maguyyaa Waaqayyoon eeggachuu akka qabnu Ibroo Imbaaqoon boqonnaa 3:16 dubbadheera kan ilaaluun barbaachisaadha. Inni biraan guyyaa Waaqayyoo eeggachuudha. እግዚአብሔር ምቹ ጊዜን መጠበቅ yeroo keenya ta'uu hin ta'in sa'aatii keenya ta'uu hin ta'in sa'aatii Waaqayyoo yeroo keenya ta'uu hin ta'in yeroo Waaqayyoo eegu cimanii Waaqayyoo eeguudha. Fakkeenya 27:18 irratti yeroo Waaqayyoo eeguun barbaachisaa akka ta'e barnoota kanarraatii baran. Egaa Waaqayyoon kan sodaatan kan kabajaman tsaggaa zaabii fi እግዚአብሔርን otoo abdii hin kutiin qulqullummaadhaan qulqullaa'anii jiraachuudhaan qulqullicha abbaa Itoophiyaa kan ta'e duukaa bu'aa Kiristoos abbaa keenya abbaa Taklaa Hayimaanootiitiin argataniiru dhalaniiru. Nutis bara keenya keessa gaarii taanee abdii otoo hin kutiin amantaa keenya eeggannee deddeebi'uun nutti jira jechaadha. Qorumsaaf jilbeeffachuu otoo hin ta'iitiin qorumsatti cimnee qorumsaan cimnee dhaabachuun barbaachisaadha. ማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተላለው ከስባት ከመትንስቱ ለጽላይ ወለገፋኢ ከሕፃናትና ከሚጠቡ ምስጋናን ለራሱ አዘጋጅ ያኩመ ጀደሙ ኢሰቲ አኑዳን ተጃጅላ ዋቀዮ ታአኒ ብየ ኬኛ ኢትዮጵያቲፍ ወጋ ቶርባ ሉከ tokkoon kadhachaa kan turan abbaa keenya abbaa Taklaa Hayimaanootidha. Eebbisaanii barakanni isaanii nurra haa buluu dhaloonni qajeelotaa ni eebbifamaa jedhee kan walitti laalle Waaqayyoof galanni haa ta'u. Baga geessan baga wajjumaan nu geenye eebbi abbaa keenya hunda keenya duukaa haa ta'u nu haa ta'u.